namni waaqayyo uume sun paakeejii fudhatee dhufa yookaan immoo poteenshaalii biyya lafaa kanarratti isa gargaaru isa danda'u poteenshaalii sana qabatee dhufa malee kanan danda'a kanan beekaa kanan hojjechuu danda'a jedhee wanti inni dandeettis saas daangessee dhufu hin jiru jechuudha. Biyya lafaa kanarratti amma jiraattanitti of taatanii darbuun barbaadanii ofii keessanii jiraattanii darbuun barbaadanii namni hojjete ko bakka nama sanatu jiraata uummata sanatu sin keessa jiraata malee poteenshaalii isa sin keessa jiru eenyummaa isa sin keessa jiru miti jechuudha. Kanaaf namni uume dhiiftanii ofii keessanii waan yaaddanii fi waan ta'uu barbaadan bira gahuudhaaf nama haaraa hojjechuu dandeessu jechuudha. Akkam jirtu fayyaadha. Ani Gaalsan jedhama. Har'as waan sin barsiisuu fi waan sin fayyadu siniif qabadhee dhiyaadheera. Egaan jalqaba irratti wanti sin yaadachiisuu barbaadu chaanaalii kana subscribe gochuu hin irraanfatina, akkasumas laayikii fi sheer gochuun dagatina. Namoota kaan biras akka ga'u subscribe godhaa, sheer godhaan siniin jedha. Egaan har'a wanti siniif qabadhee dhiyaadhe nama isa waaqayyo uumee fi nama isa namni uumedha jedha. Maalidha nama akkamitti namni uuma kan jedhu deebii gaaffii siniif ta'uu danda'a. Eeyyan namni nu uuma, nama waaqayyo sin uuma. Garuu namni kan dhufe waaqayyo biraatidha. Biyya lafaa irratti dhufe garuu namni ni uuma jechuudha, ni tolche jechuudha. Man-made man isa jedhamu kana jechuudha. Namni biyya lafaa kanatti gaafa dhufu waaqayyotu tolchee uumee hojjetee, garuu gaafa biyya lafaa kanarratti erga dhufee booda namni namaan hojjetame jechuudha. Manni barumsaa nama ni hojjeta, maatiin nama ni hojjeta, naannoon keessatti dhalanne nama ni hojjeta, hiriyoonni keenya nama ni hojjetu jechuudha. Egaan namni waaqayyo uume sun paakeejii fudhatee dhufa yookaan immoo poteenshaalii biyya lafaa kanarratti isa gargaaru isa danda'u poteenshaalii sana qabatee dhufa malee kanan danda'a kanan beekaa kanan hojjechuu danda'a jedhee wanti inni dandeettis saas daangessee dhufu hin jiru jechuudha. Garuu maatiin nuti keessatti guddannu maqaa nutti baasu. Ati kana dandeessa, ati sana hin dandeessu. Ati kana gochuu dandeessa, ati sana gochuu hin dandeessu. Sana dhageenyetu hin daangeffamna. Nama biraa taanee hojjenna. Ati kun siif hin malu, ati immoo kanatu siif mala. Ati sana hin dandeessa, ati immoo kana hin dandeessu. Wanti jedhu maatii keessatti nutti himama. Hin beektoo ta'e ijoollonni potenshaaliin isaanii, ijoollonni abdiin isaanii baay'ee bal'aadha. Waan hundumaa tuquu, waan hundumaa yaaduu, waan hundumaa harkaan qabatu, ittiin isaanii baay'eedhuma daangaan qabu. Garuu erga dhalatanii booda kanan tuqiin, sanan tuqiin, sana ta'uu dandeessa, kana ta'uu hin dandeessu jedhamee erga itti himamee booda namni wa'ee ta'ee hojjetamuu jalqabaa jechuudha. Namni potenshaaliin isaa limitir ta'e hojjetamuu jalqaba yookaan immoo boocamuu jalqabaa jechuudha. Fakkeenyaaf ati kana ta'uu hin dandeessu, ati sana ta'uu hin dandeessu gaafa jedhametti himamu namni isa sana dhagaa gaafa guddate ikkoo kana gochuu hin danda'u, ani ikkoo sanaaf hin uumamne, ani ikkoo wanti sun naaf hin malu jedhee namni keessa isaa keessatti gaafa itti yaadu maaltu itti dhaga'amaa? Hir'inatu itti dhaga'amaa jechuudha. Dandeettiin qabu jedheetu dhuguma ofitti amanaa jechuudha. Waan keessa isaatti haasa'u ofitti amanaa, waan keessa isaatti haasa'u hin dhaga'aa. Sana booda bakka hin uumamaa, sana booda maal ta'a? Bakka waan hin jijjiiramne, waan hin sochoone, waan hin guddanne ta'eetu hojjetamee hafaa waanuma daandii isaa irratti itti dhufe. Kun kan kooti bakka filatee otoo hin taane dirqamatti ta'eetu jireenya tokko jiraatee darbaa jechuudha. Waaqayyo garuu nama gaafa uumu potentially infinite intelligence kan ta'e kan itti fayyadamameen dhumne isarra darbee maatiidhaaf kan ga'u, biyyaaf kan ga'u, addunyaadhaaf kan ga'u humnaa fi dandeettii daangaa hin qabne fudhatee dhufa namni tokko biyya lafaa kanarratti gaafa dhalatu. Garuu maatii nuti keessatti dhalannee fi biyyi naannoo nuti keessa jirru nama homaa hin dandeenye yookaan immoo nama danda'u. Nama ilaalchi isaa sirrii ta'e yookaan immoo sirrii hin taane. Nama poozitiifa ta'e yookaan immoo nama yaadni isaa badaa ta'e ta'ee nu hojjeta jechuudha.
Sanarra dhaabannee jireenya keenya isa fuulduraa hojjennaa. Jireenya keenya isa fuulduraa baqa murteessinaa jechuudha. Sanarra dhaabannee itti yaadnee miti kan nuti taanu. Itti yaadnee miti kan nuti ani nama akkasiin ta'uu barbaada. Ani iddoo akkasiin ga'uu barbaada jennee itti yaadnee sammuun keenya hin hojjetamne jechuudha. Garuu immoo misiraachoo wayiin isinitti hima. Guyyaa kanarraa kaaftanii nama namni hojjeterraa gara nama ofii keessanii barbaaddanitti of jijjiiruu dandeessu. Dhuguma namni wal qixadha. Dandeettii Waaqayyo nama hundumaaf kenne immoo wal qixadha. Kanaaf ani dandeettii gahaan qabaa. Waan hin barbaadde milkeessuu nan danda'a jettanii nama namni uume dhiiftanii ofii keessanii waan yaaddanii fi waan ta'uu barbaaddan bira ga'uudhaaf nama haaraa hojjechuu dandeessu jechuudha. Kun garuu ulfaataa ta'uu danda'a garuu biyya lafaa kanarratti amma jiraattanitti of taatanii darbuun barbaaddanii ofii keessanii jiraattanii darbuun barbaaddanii namni hojjete ko bakka nama sanatu jiraata, uummata sanatu sin keessa jiraata malee poteenshaalii isa sin keessa jiru, eenyummaa isa sin keessa jiru miti jechuudha. Kanaaf namaaf jiraachaa jirtu jechuudha. Nama san namni hojjetetu jiraataa jira malee ofii keessanii isa hojjettan miti. Kanaaf ofii keessanii of hojjedhaa, ofii keessanii of murteessaa, ofii keessanii of daangessaa, daangaa sana bira ga'uudhaaf immoo hojjedhaa, sammuu keessanitti fayyadamaa, isin jedhaa, ulfaadhaa. Ammas irra deebi'ee kan isin yaadachiisu sabiskiraayib gochuun irraanfatinaa, koomentii fi laayik godhaa, namoota biraa akka ga'uuf deeggarsan isin nuuf gootan akka itti fufu jedhee isin gaafadhaa. Ulfaadhaan isin jedhaa, nagaatti.